Gaafii kana kan gaafatan munaafiqoota yookiin warra amantaa kanaan ala ta'an yookiin immoo mormanii haati keenya durbuu Maaramiin nuuf kadhatti jettu isheen immoo iddoo hundatti argamti moo iddoo tokko qofatti argamtiidha. Iddoo tokko qofatti argamti yoo ta'e kadhannaa hunda keenya akkamitti dhaga'uu dandeessiree gaafii jedhu. haa ta'u baay'ee gaariidha. maal jedha kitaabni qulqulluun ግዕዝዳን ለእግዚአብሔር ምድር በመላአ አለሙኒ ወኩሎሙ ኢለ ይነብሩ ውስቴታ ዋቀዩ አዱኛ ሁንደ ከንጉቴ ጅሩዳ አዱኛ መዳፊ ዮካኒ በሩሳ ከሰት ከንቀበቴዳ አጀደካ namni ግሎባል ላሌ ቤኩ ጅራ ካርታ አዱኛ አርግተን ካርታን አዱኛማ ኳሲ ፈካተች ዋቀዩ ሺጋ ስላሴን አስከቸት ባቶ ይችላ ሀቲ keenya qulqulleetti maaramiin immoo mootii addunyaan kun baachuu dandeenye gadaamessa ishiitti barte jechuudha. Gadaamessi haadha keenya qulqulleetti maaliif fakkeeffama? Addunyaa waaqayyoo uume oliin fakkeeffama jechuudha. Iddoo Kiristoos iddoo Sillaaseen jiru kamittiyyuu maaramiin biraa dhabamti miti. Carqii huccuu warqee uffattee mootitti mirga kee dhaabatte jedha qulqulleettiidha. Maal gooti mirga dhaabachuu jechuun zim jettee dhaabachuu miti. Dhaabachuu jechuun eenyuuf dhaabbatti? Akkuma abbaa Hiriyaaqos jedhe sana qulqulloota fi miti cubbamootaaf kadhadhu akkuma jedhe sana ishiin mirga gooftaa dhaabbattee har'a seenuuf kadhatte cubbamtootaaf kadhatte jechuudha. Warruma akkana jedhee gaafatu kanaaf kadhatte jechuudha. Ijaa kanaaf addunyaan ishiin daangessuun kana በመኑ በአምሳለ መኑ አስተማስለኪ ማሊዳን ሲፈከስና ጀቻ ዳምነ ጀደን ያባ ሕርያቆስ ባ ቃላትን ጀችሳንቲ ገባበና ማሊስ ሲፈከስና ጀደን ብራደርበን ጀቹ ያ ከናቢ አቦቲን ቁልቁሎቲን ከና ቀበል አነከ ዳዊት ፋ አነከነት ፋርሰኒፍ ካን አነከነት ፋርፈተኒፍ ካን namni tokko ilaalcha dhiphina mataa isaatiin ka'ee bakkam jirti yoo jedhe mirga gooftaa jirti. Mirga Kiristoos jirti. Kiristoos immoo bakkuma tokko jira yoo jedhan kun deebii mataa isaaniiti. Kiristoos immoo addunyaas keessatti baatee jira jenna. Nama addunyaas keessatti baatee jiru kan ammoo wanti daangessu jira jennee hiyyaannu jenna. Kan gowwummaadha. Maaramii eessa jirti? Mirga gooftaa jirti. Gooftaan immoo eessa jira? Addunyaa guutee jira waan ta'eef walumaan jirti. Hunduma keenya dhagahuu dandeessina. Baay'ee gaariidha. Waaqayyo sagalee jireenyaa sinaa dhageessichaa gara gaafii biraatti darbina. Gaafiin kun dhimma gaa'eedhaa xiyyeeffata. Fakkeenyaaf namni seera mana amantaatiin namoonni lama egaa dhiiraaf dubarri seera mana amantaatiin wal fuudhuudhaan sababa addaatiin gaa'elli isaanii kan diigame yoo ta'e lammaffaa akkamittiin wal fuudhuu danda'udha. Egaa kuni iddoo lamatti qoonnee yaalla waan kana akka ilaalcha dhuunfaatti si yaalla. Isa mataa keenya odoo hin taane nama sana bakka buunee ilaallaa. Amma gaa murtiin namicha saniiti. Walumaa galatti jechuudha. Kana kitaaba gaggaragalchine wanni itti rakkannu hin jiru. Murtiin namicha saniiti. Ani haadha manaa seeran takliiliidhaan yookaan if qurbaana fuudheen ture. Sababa hin taane nagattee deemterti. Ishiitu jecha kana diige waan ta'eef amman booda ani kabaja biraan barbaada malee waan biraan barbaadu jedhe murteen alabbaati. Waaqayyoos kan jedhu kana fedhiidha hin dirqamsiisu. An dhiiras kanuma ishiis kanuma. Yommuu hin barbaadu ani dubartii fuudhas jedhe addunyaa filate addunyaa kanas hin filatin jedhe Waaqayyo hin dhoorku. Garuu waadaa galeen itti gaafata. Ishiinis waadaa galteen itti gaafata. Waan sana sababa gaa'elli sababa sadiin diigama. Gaa'elli karaa sadiin diigama. Inni tokkoffaan du'aatiin kan diigamu sagaagalummaadhaan amantaan gargar ta'uudhaan. Kanarraa adda ta'e sababa addaa jedhama. Fakkeenya namni gaafii kana gaafatu sababa addaatiin sababni addaan jiru. Kanaan ala garuu namni seera kana sadan irra darbee gaa'ela isaa diigu yoo jiraate itti gaafatama. Ilaa amma barsiisaa dajan amma maaltu jira seera? Jarri waan biraas hin gaafatu. Sen garuu gaafichi sin hin galle. Sababa addaatiin jedha. Haati manaa isaa nama biraa wajjin sagaagaluu dandeessi. Inni ammaa shakkeessa. Saayikoloojikaalii teoloojikaal siistemiidhaan waggaatti deemne sababa addaa jedha. Sababni amma sababa jiru sin lafa gootaniirtu. Du'a
tokko dadhabummaa fedhii fooniiti. Fedhii fooniidhaa fi Sadaffaan immoo amantaan amantaan yoo gargar gargar ta'u. ta'anii wal amanuu baatan kan jedhudha. Wal amanuu baachuu jechuun waan biraas seete wal amanuu baachuu jedha seerri. Seerumti biyya lafaarra akkas jedha. Amma wal amanuu baachuu jechuun namichi kun dubartii biraa qaba. Ishiinis immoo dhiira biraa qabdi jedhanii wal shakkan yoo ta'e sunis yoo shakke kunis yoo shakke gaaf tokko piraaktikaalii arge taanaan wanta sanii hiikuu danda'a. Amma jara kana homtuu irratti hin dammaqne egaa. Jarri lachuu sababa hin beekamne jedhan malee sababicha ibsuu hin dandeenye. Sababicha nuti amma maal jennee fudhannaa kanuma jennee fudhanna. Haa ta'u malee kun ammas maal ta'a akkuman dura kaasuuf yaala waadaa galaniin itti gaafata. Namichi ani kabaja koon diigu maqdasii waaqayyoo fuulduratti taabota kakuu waaqayyoo fuulduratti waadaa walii gallee qubeelaa walitti keenya irra gonfoo waaqayyoo kaawwanne irra waadaa galle irra lubni waadaa nu galcheera. Ani waadaa san hin diigu ishiin baga diigdee ani kabaja biraan barbaada yoo jedhe kabaja isaatiin itti fufuu danda'a. Bakka hundum kana booda fuudhuu hin danda'u hin barbaadu waan biraa garuma waaqatti goreen waan biraa hojjedhee akka Paawuloos jedhe sanatti jiraadhas yoo jedhe hin danda'a. Isarra darbee immoo lakki inni tokko yoo achi keessaa shakkii yeroo ta'e lakki yakka nama kanaa qulqulleessee isarraa deebisee wajjin jiraadhaan waan tokkodha. Waan tokkodha. Yookiin immoo yoo yakkas qabaate yakka kiyya irraati qulqullaa'in nama sana faana jiraadhaan waan tokkodha. Isarra darbee karaa hin beekamne kan jedhu kanaan waan iccitii dhoksaa kanaan deemee gaa'ela isaa diigataanan lamaan isaaniiyyuu itti gaafatamu. Itti gaafatamu. Waadaa galanii itti gaafatamu. Gama biraatti gaafa darbinu gaafiin tokko ka'eera. Ammas waa yaada keenya durboo maaramii irratti haati keenya qulqulleetti durboo maaramiin cuuphamtee jirti gaaffii jedhudha kan kaa'atan. Namichatu jedhani. Egaa maksasootti magni shaggaa miti. Egaa herguma qaba jechuudhaan bare. Namichatu cidha qaba jedhani. Amma gabataa wayii fudhachuu gara mandara wayiitti deema. Amma tokko hojii gargaaruudhaaf barii gara mana isaatti deema. Eessa dhaqxa nama naannoo si biraan dhufuu deemaa miti jedheen. Namicha wayii sargii na waame achan dhaqee dhufaa jedhee. Ofiiyyuu sargii qaba. Ofiiyyuu sargii qaba. Amma ilmi ishiituu silaa nama cuuba. Ishii eenyutu cuuba? Silaa isheen iyyuu qoricha nama cuubuyyuu kan namaa kennu ishii. Kan namaa kennu gadaamessa mul'ata gadaamessa ishii keessatti. Ishii immoo eenyutu cuuba? Kun egaa seera dogoggorsiisudha. Haati keenya qulqulleetti Maariyaamiin uumamaan cuuphamtuudha. Akkuma kitaaba irratti deddeebi'eetoo dubbatame maayilii wedduu Salamoon irratti maaliin si fakkeessinaa jedhee fakkii baay'ee lafa naqeera. Waa'ee Maariyaamii kabaja ishiidhaaf kitaaba irratti fakkeenyaan dubbatame egaa Unkaan har'a dhiisiti bara oriitii keessa dubbannee ittiin baanu hunduun taamira Maariyaam irratti maal jedhaa Addaamii fi Hewaaniyyuu Maariyaamiin akka isaan irraa dhalattuuf uumamanii kabajni addunyaan kuniyyuu kabaja Maariyaamiitiif uumame jedhanii barreessan jechuudha abbootiin. Egaa Maariyaamiin cuuphamuu baattee Maariyaamii cubbuun ishii tuqe hin jiru. Fakkeenyaaf Xintaabbisoo Illaatiin. Si jammaru cuuphaanii kan inni barbaachisee fi waa lamaa fi tokko mucummaa ittiin argachuudhaa fi lammaffaan immoo gaabbii fi yookiin yakka ofirraa ittiin qulqullaa'uudhaan. Kanaaf durboo Maariyaamiin immoo cubbuu qabdi yoo jenne hin qabdu. Sababii ishiin ittiin cuuphamtuuf hin jiru. Lammaffaan immoo mootummaa waaqayyoo akka ittiin dhaallu fi cuuphaan kan barbaachise mootummaa isaa kan nuuf kennuu danda'u mucaa nuuf kennite ishiin hin ta'u. Isarra jechuudha. Kanaaf akka yaada walumaa galatti Maariyaamii jechuun qajeelfama ishiitiin mootummaa waaqayyoo kan nama dhaalchiftu jechuudha.